Hello everyone, akkam jirtu? Guyyaarraa gaaffii miid egzaamii qabannee isiniif dhiyaanneetiin jirra. Gaaffiin kun miidii kan Addis Ababa Yuunivarsiitiiti. Gaaffilee baay'ee babbareedaadha. Gaaffileen kun sirriitti yoo isiniif galan qorumsa miidii keessan hojjechuu waan isin dhufuun jiru jechuudha. Haa eegallu. Tokkoffaa irratti sirriitti ibsa wajjin ilaalaa deemna jechuudha. Kanaaf akka xumuraatti nu faana turaadha. Tokkoffaan the choice of proportion of labor and the capital and the type of technology used to produce a commodity refers to the question of A. What to produce, B. For whom to produce, C. How to produce, D. Where to produce, E. B and D. Jalqaba irratti yaalaadha. Deebisaa how to produce dha jechuudha. Gaaffilee basic economic question kan jennu sadeen keessaa kanaaf sistema filachaa irraa jechuudha. Amma proportion of labor and capital. Inni kun how to produce dha jechuudha. Deebiin isaa siidha. Lammaffaan which one of the following is true about the circular flow of economic activity? Circular flow laalleetiin turre. Irratti households buy goods and services in the product market. B. Household incur expenditure in the factor market. C. Firms represent the demand side in the factor market. D. A and C are answers. E. None of the above. Deebii sirriin kam jettu? Deebii sirriin diidha jechuudha. Sababni isaas householding goods marketii lamatu jira inni marketiinis isaanis goods marketii fi factor marketiitu jira. Isaan kana circular flow bifa kanaan laalleetiin turre irratti household buy goods and services in product market. Householding goods and services kan bitan product market irratti jechuudha. Factor market irratti immoo resources isaanii ni gurguratu inni. Akkasumas immoo farm represent demand side in factor market. Kana jechuun farmiin demand side dha jechuun ni bitu jechuudha. Eessatti bitu? Factor market irratti demand side dha. Kana jechuun isaan bitaa jechuudha. Isaan kun lama sirriidha. Biyyoo laalle biyyatti sirriinti. Deebii sirriin diidha jechuudha. Gara sadaffaatti dabarru. Sadaffaan the production possibility frontier PPF is downward sloping it concave to the origin. This implies the concept of choice and scarcity. The opportunity cost of giving commodity increases. There is specialization in inputs. All of the above. E. A and B dha. Yaaluun dagatiinadha. Deebisaa iidha jechuudha. As the concept of choice and scarcity ni agarsiisa. Akkasumas the opportunity cost of giving commodity increases. Isaan kana lamaan ta'a jechuudha. Si yoo laalle sirrii miti. Deebii sirriin keenya iidha jechuudha. Afuraffaa irratti a capitalist system is characterized by A. Price mechanism and the existence of negative externalities. B. Coexistence of state and private property ownership. C. Income redistribution by the government. D. Balanced economic growth. E. None of the above. Deebii sirriin A ta'a jechuudha. Sababni isaas inni kun kan miksidiiti. Inni kun illee kan miksidiiti. Kan miksidii faate jechuudha. Kanaafuu deebii sirriin A ta'a jechuudha. Inni jechuun capitalist system mala capitalist system kan ta'e price mechanism and existence of negative externalities. Profitii mataa isaaniitiif jecha waa fiiganiif environment irratti dhiibbaa geessisuun amala isaanii akkasumas immoo piraayisii maarketiitu murteessaa jechuudha. Deebii sirriin A ta'a jechuudha.
shanaffaarra geenyeetiin jirra. Decrease in input price and advancement of technology. Decrease in input price and advancement of technology will shift the demand curve inward. B will shift the supply curve to the right. Will shift the supply curve to the left. D will shift the demand curve outward. None. So shanaffaa kana jechuun decrease in input price jechuun koostiin wanna tokko ittiin oomishnu nuuf irra ta'ee jira jechuudha. Koostiin keenya koostiin nu input ittiin binnu nuuf irra ta'eera. Then advancement of technology immoo advanced ta'eera. So yeroo kana maaltu ta'a? Supply keenya ni dabala jechuudha. So supply curve keenya shift godha jechuudha. Garamitti? Gara raayitiitti shift godha. Bitaa jechuudha. Jaaffaan immoo maal jedha? If X is normal good and the average income of the consumers of commodity X increases. So X in Kenya normal goodidha. Then income consumer immoo dabaleetiin jira. So what will happen to equilibrium price and quantity of X? Ceteris paribus jedha. So equilibrium price increase while quantity decrease. Both equilibrium price and quantity increase. C equilibrium price decrease while quantity increase. Both equilibrium price and quantity decrease. In none of the above. Gaafa gudiin kun normal gudii ta'e income consumer gaafa dabale demand nuti isaaf qabnu illee ni dabala jechuudha. Sababni isaas normal gudii waan ta'eef jechuudha. So graafikaas ni agarsiisnu. Jalqaba supply curve kuni, then demand curve aynu. So equilibrium point nas jira. Equilibrium price fi equilibrium quantity nas jiru. Then amma demanding keenya dabaleetiin jira jechuudha. Determinants of demand kan jennu income of consumer kun amma normal goodidhaaf demand keenya gara raayitiitti shift godha jechuudha. Gara naatti shift godha. Then supply keenya constant dha jechuudha. So yeroo kana equilibrium point as dhufee jechuudha. Asii equilibrium price as dhufee, so lamaanuu dabalanii jiru jechuudha. Equilibrium price fi equilibrium quantity. So deebiin keenya maal ta'a? B ta'a jechuudha. Inni kan biraa torbaffaa ilaalla jechuudha. Torbaffaan reason or reasons for differences in price elasticity of demand is or are: A. The nature of the good. B. Availability of substitutes. C. Adjustment in time. D. All of the above. E, A and B are answers. So torbaffaan kun maal ta'a? Deebisa hundayyuu ni ta'u jechuudha. D ta'a jechuudha. Gaaffii saddeettaffaan maal jedha? Saddeettaffaarra geenye jirra. If an economy moves from producing 10 metric tons of wheat and 4 metric tons of maize to producing 7 metric tons of wheat and 5 metric tons of maize, then the opportunity cost of producing 1 more metric ton of maize is. So kana jechuun isa tokko oomishuudhaaf isa tokko hammam dhiisne. So amount of product forgan amma dhiisne sana forgan over amma oomishne sana jechuudha. So formulaan keenya kana wheatiin keenya 10 irraa gara 7tti jijjiirame. So meeqa dhiisne amma jalqaba 10 oomishaa turre gara 7tti. So 3 dhiisne jechuudha. 3 over wheatii keenya maize keenya immoo hunda daballee 4 irraa gara 5tti waan daballeef tokko daballee jechuudha. So 3 ta'a jechuudha. Amma dhiisne sanaaf amma oomishne. So answer is C.
Number 9. Question number 9. One of the following results in a decrease in demand. Demand akka decrease ta'uuf sababa ta'u as keessaa A. An increase in income if the good is normal. B. A decrease in price of complement to the good. C. An increase in the price of a substitute for the good. D. An increase in the number of buyers. So as keessaa E. None of the above. Normal goodidhaaf income keenya gaafa dabalu demanding keenya ni dabala. So demanding keenya increase ta'eera. A decrease in price of complement to the good. B irratti immoo a decrease in the price of complement to the good. Complement good kan jennu goodsi si'a tokko fayyadamnu jechuudha. So pricing isa tokko pricing complement isa gaafa hir'ate demanding x demanding goodsi sanii numaanii dabala malee hin hir'atu jechuudha. C. An increase in the price of substitute for the good. So pricing substitute good jechuun goodsi iddoo isa tokko isa kan biraa fayyadamuu dandeenyu jechuudha. So pricing isa tokko yoo dabale demanding isa tokko numaayyuu ni dabala. So demanding isaa hin hir'atu jechuudha. D. An increase in the number of buyers. Number of buyers is demanding akka dabalu taasisa. So as keessaa demanding decrease akka ta'uuf sababa kan ta'u hin jiru jechuudha. So the answer will be E ta'a jechuudha. Number 10. The sacrifice involved when you choose a particular course of action is called the A. Alternative. B. Opportunity cost. C. Consumer cost. D. Producer cost. E. B and D. So the answer will be B. Opportunity cost jechuudha. Directly modulo keessan irraa. Next question is all of the following are features of mixed economic system except A. Instability. B. Economic welfare. C. Red tapeism. D. Economic planning. E. C and D. So the answer will be E ta'a jechuudha. Sababni isaas kun hundiyyuu amaloota isaatii. So mixed economy qabachuu qabdu. Mixed economy so instability ta'uu qaba ture jechuudha. 12 irra geenyeetiin jira. Question 12. Suppose the price of good X increase. Price of good X price of good X increase if X and Y are substitutes, then in the market for good Y we would expect ceteris paribus kan jechuun an increase in both the equilibrium price and the quantity. B. A decrease in the equilibrium price and an increase in the equilibrium quantity. C. An increase in the equilibrium price and a decrease in the equilibrium quantity. D. A decrease in both equilibrium price and quantity. E. None of the above. So inni kuni X fi Y substitute goodidha. Iddoo isa tokko fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. So pricing X dabaleetiin jira. Pricing X dabalee jechuun immoo demanding Y dabaleetiin jira jechuudha. Gaafa pricing X dabalee demanding nuti Y dhaaf qabnu ni dabala jechuudha. So demanding gaafa dabale immoo an increase in both equilibrium price and quantity isaan lamaanuu ni dabalu jechuudha. Akka jalqaba kaasne san equilibrium pricing equilibrium quantity Y dhaaf ni dabalu. Sababni isaas demand Y shift godheetiin jira jechuudha gara raayitiitti. So deebiin keenya A ta'ee jechuudha. Kudha sadaffaan in which instance will both the equilibrium price and quantity rise?
when demand and the supply increase but the rise in demand exceeds the rise in the supply. When demand and the supply increase but the rise in supply exceeds the rise in demand. C. When demand and the supply decline but the decline in the demand exceeds the decline in supply. D. When demand and the supply decline but the decline in supply exceeds the decline in the demand. E, C and D. So deebisaa kam taattu E ta'aa jechuudha. Which means demand and supply lachuu dabalaniitiin jiru. Garuu hammi dimaandiin dabale kan supply irra ni caalaa jechuudha. Hammi dimaandii dabaletu supply irra dimaandiin baay'isee dabale supply akkuma xiqqoo dabale. So yeroo kana equilibrium price'inis equilibrium quantity'nis ni dabalanii jechuudha. So isa ta'a. Afraffaa given a market demand function, quantity demand is equals to 10 minus 2p and quantity supply 5 plus 3p. Answer question 14 and 15. What are the equilibrium price and the equilibrium quantity respectively? So kana hojjechuudhaaf jalqaba at equilibrium quantity demand fi quantity supply ol qixa. So function quantity demand 10 minus 2p is equals to 5 plus 3p ta'a. Then ol fakkaata gara tokkotti fidna. 10 minus 5 is equals to 3p plus 2p ta'a. Then 5 is equals to 5p ta'a. Then over 5 over 5. So p'n keenya waanidha jechuudha. Then qii argachuudhaaf immoo b kana bakka as keessa buusna jechuudha. Quantity demand keessa bakka barbaanne buusuu dandeenya. qd is equals to 10 minus 2 into 1. So 10 minus 2 jechuun 8 dha jechuudha. So p'n keenya 1 q'n keenya 8 argannee jirra jechuudha. So deebiin isa qabatee jiru d dha jechuudha. Then 15ffaan immoo what is the price elasticity of demand at the equilibrium point and its interpretation. So price elasticity jechuun price elasticity of demand jechuun change of Q over change of P times P over Q dha jechuudha. So formula kana qabadhaadha. Then change of Q over change of P jechuun partial derivative of or derivative of Q with respect to P ta'a jechuudha. Then so derivative of 10 minus 2p with respect to p jechuun minus 2 ta'a jechuudha. Minus 2 times formulaan keenya p over q dha waan ta'eef p keenya 1 over q keenya 8 dha jechuudha. So minus 2 times 1 over 2 1 over 8 qixxee ta'a. Asittiin darba minus 2 times 1 over 8 then minus 2 over 8 is equals to minus 0.25 ta'a jechuudha. So minus 0.25. So inni kun price elasticity of demand dha jechuudha. So minus sun immoo absolute value keessa galtee ni baddi. Then the answer will be
15 irraa C ta'a jechuudha. Gaafa price elasticity of demand keenya 0 fi elasticity of demand waan gidduu ta'e maal jenna? Inelastic jenna jechuudha. So the answer will C. Kudha jaffaarra geenyetiin jirra. The free market involves A. Free provision of products by the state. B. Subsidizing of products by the government. C. Market forces of supply. Market forces of supply and demand. D. All trade occurring via barter. E. C and D. So deebiin keenya market forces of supply and demand. Gaafa A fudhanne sirriimti B'n illee D'nis so deebiin keenya C ta'a jechuudha. Market forces of supply and demand. Supply and demand market irratti murtaa'u jechuudha. So pricing illee market irratti murtaa'a. So torbaffaa which one of the following statement is incorrect? Incorrect kan ta'e identify goona jechuudha. Normal goods have positive income elasticity. B. Inferior goods have negative income elasticity. C. Luxury goods have high income elasticity of demand. D. Necessity goods must also be inferior goods. E. None of the above. So incorrect kan ta'e as keessa baasaa waan nuun jedheef deebiin incorrect ta'e D dha jechuudha. Isarraa kanaaf eeguun hundaayyuu sirriidha. Saddeettaffaa economic growth is depicted by A shift in the production possibility frontal outward. B. A movement from inside the curve toward the curve. C. A shift in the production possibility front inward. D. A movement along a production possibility frontal toward capital goods. A and B. So deebiin keenya kam ta'a jechuudha. Jalqaba giraaficha kaasee isinitti agarsiisu. Production possibility frontal immoo this is PPF. So gaafa economic growth kan jennu gaafa production possibility frontaliin kun outward shift godhee jechuudha. So kanaafuu deebiin keenya A ta'a jechuudha. Question 19. One of the following determinants of demand causes the demand curve for a good to shift inward. Demand curve keenya gara keessatti decrease jechuu gara biraatiin inward shift akka godhuuf kan sababa ta'uu qabni determinant demand keessa. So A. Increases in own price of the good. B. Increasing income of the consumer if the good is in question is inferior. C. The consumer's expectation of higher price of the good in the future. D. Decreasing the price of goods which are complement to the good in question. E. Positive taste towards the product. So kudha saglaffaan kun maal ta'a? Demanding keenya akka decrease ta'uuf kan sababa ta'u pricing demand curve irratti dhiibbaa hin uumne. B irratti immoo increase of income gaafa dabalee fi goodsiin nama fayyadamaa jiru gaafa inferior ta'e demand nu inferior goodidhaaf qabnu ni hir'ata jechuudha. So demand nu inferior goodidhaaf qabnu gara inward decrease akka ta'u taasisa. So inni kun deebii sirriidha. C. The consumer expectation of higher pricing of the good in the future. Consumeriin pricing gara fuulduraatti ni dabala yoo jedhee yaade demand isaa hamma ni dabala jechuudha. Amma dafee bitata waan ta'eef. So demand dabalachuun inward osoo hin taane outward shift godha. So inni ta'u
Diin illee the consumer decreasing price of the goods which are complement to the good in question. So deebiin keenya B ta'a jechuudha. Question 20. Which of the following is not correct about the subject economics? Why economics is sirrii taane? Economics is the study of how people choose to use their scarce resources to satisfy their unlimited wants. B. Positive economics attempts to understand behavior and economic systems without making judgments whether the outcomes are good or bad. C. Normative economics relies on testable hypothesis while positive economics relies on value judgments to evaluate or recommend alternative policies. D. Macroeconomics is the study of the aggregate economy as a whole. E, B and C. So deebisirriin kam ta'a? Not correct kan jedhu waan ta'eef A gaafa laalle correct dha. Sorry. B illee gaafa laalle positive economics value judgment hin kennu innee C gaafa laalle normative economics fi so positive economics dha fi inni kennu sirrii miti. D gaafa fudhanne sirriidha. So deebiin keenya C ta'a jechuudha. Iin kun sin dogoggorsuuf akkasitti walitti dha'e. Deebisirriin C normative economics relies on testable hypothesis while positive economics relies on value judgments jechaadha jechuudha. To evaluate or recommend alternative policy. Value judgment hin kennu positive economics hin kun jechuudha. So incorrect answer yookaan not correct kan ta'e as keessa C dha jechuudha. So deebiin keenya C. Then 21 waan irra geenyeetiin jirra. Which of the following is a positive statement? A. Taxes should be lower because then people get to keep more of what they earn, so they will work more. B. My economics class should last for 2 terms because it is my favorite class. C. A 10% increase in income leads to a 4% increase in the consumption of beef. D. Given their negative impact on productivity, the government should eliminate labor unions. E, C and D are answers. So kana tokko tokko noo ilaalle inni kun analysis irratti hundaa'e economicsii iddoo lamatti qoodamanii positive economics fi normative economics inni. So positive economics kun value judgment kennu, normative kun immoo value judgment kenna. What should be maaltu ta'uu akka qabu kan eeru waan ta'eef as keessa himoonni kun waa'ee isaanii dubbatu. So tokkoffaa irratti gaafa laalle what should be maaltu ta'uu akka qabu value judgment kennaa waan jiruuf normative dha. B illee normative dha. C positive dha. D normative dha. So kan gaafatamni positive statement waan ta'eef deebiin keenya C ta'a jechuudha. 10% increase in income leads to a 4% increase in the consumption of beef kan jedhu kana ta'a jechuudha. 22ffaan one of the following is not the features of advantage of mixed economy. Not. Ishee kana jalatti qochuu qabdu jechuudha yeroo kunuunsa akka yaadattaniif. System. So provision of private property right, sovereignty of consumer and the producer in the market. C. Control of price by government of basic food items. D. Unbalanced economic growth in different regions. E, C and D are answers. So deebisaa maal ta'a? D ta'a jechuudha. Sababni isaas feature or advantage mixed economy kan hin taane. Isa akkamitti hin taane
Siin keenya sirrii waan ta'eef control of price by government of basic food items. Kana jechuun waan biraati miti. Mixed economy amala commandis kan capitalistis lamaan isaaniiyyuu haaf isaa waa fudhatee filachuu keessatti kan argaman mixed economy keessatti ni argamu. So unbalanced economic growth kun hin ta'u jechuudha. Question 23 points outside the production possibility frontier are efficient and attainable, but inefficient. C can be made attainable through efficient utilization of existing resource and technology. D are attainable. E none of the above. So haakasnu production possibility frontier kan jennu isa kan yoo ta'e pointiin as keessatti argaman jiru sarara kanarratti kan argaman jiru sarara irratti akkasuma sararaan alaatti kan argaman jiru jechuudha. So kam gaafatamne outside of the production possibility frontier sararaan alarra kan jiran kan. So sararaan kan alarra kan jiran kanarratti tasuma oomishuu hin dandeenyu. Sababni isaas resoursiin qabnu jechuudha. Resoursiin keenya nuun eeyyamu. So aaraan attainable deebiin keenya diidaa jechuudha. So diidamii afuraffaan which one is correct when perfectly elastic demand curve shifts to up with no change perfectly inelastic supply curve? A price increase and the quantity remain constant. Both price and the quantity increase. C price remains the same and quantity increase. D price increase and the quantity decrease. E none of the above. So question 24 in Malta price increase and E ta'a. 24 A price increase and the quantity remain constant. 25 irra geenyeetiin jirra. Macroeconomic topics include the impact of government regulation of automobile markets. So economics iddoo lamatti akka qoodamu, iddoowwan gurguddoo lamatti akka qoodamu ilaallee turre. Macroeconomics fi microeconomics inni turre. So macroeconomics nu gaafachaatiin jira. Microeconomics specific dha. Specific firm or market or kan akkasirratti kan hundaa yoo ta'u macroeconomics in general akka walii galaatti akka ta'e ilaallatiin turre. So the impact of government regulation of automobile market source amma waa'ee individual market dubbachaa jira, waa'ee specific market waan ta'eef inni kun microeconomics ta'a jechuudha. Nationwide employment inni kun akka walii galaatti taasaa jira macrodha. Then C studying what factors influence the price and quantity of automobiles. Kun immoo price fi quantity automobilii waan dubbatuuf singiliidha jechuunis waa'ee individual product or specific product waan dubbachaa jiruuf microta. D studying the determination of wages and the production cost in the software industry. Kunillee waa'ee specific waan ta'eef E and B. So page 25 B ta'a jechuudha. 26 immoo factors of production include all of the following is except machines made in past years. A B money. C any wheat field that is not irrigated. D entrepreneurship. E renewable resource. Kan jechuun factors of production kan jennuun kanneen akka land, labor, capital and entrepreneurship inni turre.
So achi keessa amma machines made in past years kun capitalii ta'a. Then money keessa hin jiru. Any wet field that is not irrigated kun land keessa gala. Inni kun akkuma jirutti ta'a. Kun immoo renewable resource immoo land keessa gala. So money kun not factors of production, because money medium of exchange yookaan factors of production isan argachuudhaaf kan nuyi itti fayyadamnudha malee kallattiidhaan wanti inni akka inputitti nu fayyaduuf hin jiru jechuudha. So money not factors of production jechuudha. So deebiin keenya B ta'a. 27. Suppose the price elasticity of demand for cough syrup has been estimated at -2. If quantity demanded increased by 10%, price must have changed by 5% lower, 5% higher, 10% lower, 10% higher. E cannot be determined from the given information. Actually, the price elasticity of demand jechuun percentage change of quantity demand over percentage change of price. So price elasticity of demand in keenya meeqa nu kenname -2 is equals to percentage change of quantity demand 10% kan price barbaadan jedha jechuudha. Percentage change of price then qaxxaamura osoo baay'isneeti -2 percentage change of price is equals to 10 ta'a jechuudha. 10% then over -2 over -2 then percentage change of price melta -5 ta'a jechuudha. So deebiin keenya minus sun lawrii nu agarsiisa. 5% lawrii ta'a jechuudha. -1 of biraa qabuuf 28. The discovery of a large new reserve crude oil will shift the dash curve for the gasoline, leading to dash equilibrium price. So A supply higher, B demand higher, C supply lower, D demand lower. So the answer will be C supply develop supply and leading to lower equilibrium price. Equilibrium price immoo ni irrasa jechuudha. 29. When a society cannot produce all the goods and services people wish to have, it is said that the economy is experiencing A scarcity, B communism, C externalities, D market failure, E inefficiency. So deebiin keenya A ta'a jechuudha. Scarcity dha jechuudha. Gaafii soddommaffaa fi dhuma. When the price elasticity of demand is perfectly inelastic, the elasticity is 0 and the demand curve is vertical. The elasticity is 0 and the demand curve is horizontal. C. The elasticity approaches infinity and the demand curve is vertical. D. The elasticity approaches infinity and the demand curve is horizontal. In and of the above. So deemsa the elasticity 0 and the demand curve is vertical ta'a. So end of the exam. So egaan gaafilee har'a isiniif qabannee dhufne asirratti xumurreetiin jirra. So yaada fi qeeqa qabdan koomentii jalatti nuuf kaa'uun dagatinadha.
So sinjaalannaa nagaan of ta'a.